Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Doctor waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Waa'ee fayyaa keenyaatu har'a jalqabeen waliin turan afeerraa kooti. Waa'ee tiruu walii wajjin dubbanna. Keessumaa dhibee tiruu yeroo dheeraa namarra turan CLD chronic liver disease jedhan walii wajjin dubbanna. Keessumaa qabadheen dhiyaadhee jira. Keessummaan koo har'aa specialistii internal medicine akkasumas sub specialistii gastroenterology Dr. Fiqaaduu Girmaati. Dr. Fiqaaduu Girmaa egaa as studio keenyatti argamanii waa'ee dhibee tiruudhaa nu ibsu. Dr. asitti waan argamtaniif guddaan isin galateeffadha. Sinis galatooma waan naaf affeertaniif. Ayyee galatooma. Egaa daawwattoota keenya nu waliin tura hamma dhuma sagantaa keenyaatti waliin taasisniin jenna. Egaa Dr. chronic liver disease afaan meedikaalaatiin kan ittiin jennu dhibee tiruu namarra turan jennanatti fakkaatame hiikaa isaarraa haa jalqabnu. Isaan nu jalqabame. Haa ta'u egaa chronic liver disease yookiin immoo CLD dhaan abbreviation nan beekamu. Kana jechuun chronic waggaa jennu egaa waan nurra ture jechuudha. Amma gara tiruutti yoo fudhannu dhibeewwan laboraatooriidhaan hundaa'anii yookiin immoo iyyuu saampilii tiruu keessaa fudhataman hundaa'anii jajaa ol nurra turuu danda'an. Egaa wantoonni tokko tokko hojjetamee egaa rakkoon sun argame jajaa ol yoo turuu danda'an isaan kanaan chronic liver disease jedhaman dhibeewwan adda addaa tiruu miidhan jechuudha jajaa oltu kan turan. Yoo nurra turan jechuudha. Meegaa dhibeewwan kun eenyufaadha jennee waamuu dandeenya? Dhibeen jajaa ol nurra turanii tiruu keenya miidhan eenyufaadha jennee waamuu dandeenya? Egaa walumaa galatti chronic liver disease yoo jennu waan kun waa baay'ee of jalatti qaba. Dhibeen kun sadarkaa dirmammoo yookiin dheekkumsa qofa ta'uu danda'a. Tiruun keenya immoo dheekkamee miidhaa biraa odoo hin geessin dheekkamuu qofa agarsiisee naannoo jajaa ol yoo ture chronic hepatitis jedhama. Isa bira gaafa darbee gara qonyenyaa'utti deema. Amma dheekkamni kun dabalaa hoo dhufe tiruun of fayyisuudhaaf wanti inni godhu ni jira. Kanaafuu qonyenyaa'ee gara fibrosis jennu jechuudha. Dhumarratti wal ga'uu danda'a qonyenyaa suni. Inni kun cirrhosis jedhama. Dhibee cirrhosis jedhama. Chronic hepatitis san booda cirrhosii ta'a. Namoonni baay'een cirrhosisan egaa sadarkaa cirrhosisan irra ga'anii booda kaansarii tiruu mudachuu danda'a. Egaa kun jarri kun sadeen walumaa galatti chronic liver disease jedhamu. Egaa dhibee akkamiitu waan kana fide yoo jenne baay'eedha isaan. Baay'eedha. Cirrhosis haa ta'u, hepatitis, chronic hepatitis jenne sanis haa ta'u, isa wal qabatee kaansaris haa ta'u kana fiduu danda'an gosa baay'eedha. Fakkeenya dhugaatiidhaan wal qabatee yookiin alcoholic liver disease jedhamu. Isa wal qabatee yookiin alcoholic associated liver disease jedhama amma. Nama baay'ee dhugaatii dhugaa jennu alkoolii waan akka farsoo, waan akka daadhii, wanta akka biiraa, wanta akka haraqee yookiin immoo iyyuu kaatikaala jedhamu. Isa wal qabatee namoonni tokko tokko immoo iyyuu qaama haala malee dabaluudhaan dhukkubni tiruu irra ga'uu danda'a. Yookiin immoo iyyuu hanga namni tokko ta'uu qabu oloo dabale qaamni isaanii. Ulfaatinni jechuudha. Ulfaatinni yookiin obesiitii jedhama. Yookiin immoo kana dura akkuma jennetti kana dura vaayirasiin tiruu keessayyuu gosa B fi C yoo jennu sun tiruu keenya miidhaa deemuu danda'ani. Isaanis chronic viral hepatitis warra jedhamanirree chronic liver disease yookiin dhibee tiruu isa namarra turu fiduu danda'u. Gara biraatiinis immoo iyyuu albuudota kan akka copper, kan akka iron, proteiiniiwwan tokko tokkos haala adeemsa isaatiin wal qabatee yommuu baay'atan tiruu keenya irratti miidhaa fiduun tiruun keenya yeroo dheeraadhaaf akka miidhamurree godhuu ni danda'u. Kanaafuu isaanis metabolic liver disease jennee fudhachuu ni dandeenya. Gara biraatiin namni tokko tokko qaamumti keenya seeliin keenya
prootiiniiwwan tiruu keessa jiran yookiin immoo iyyuu tubboo hadhooftuun ittiin deemtu keessa jiran akka xalaateetti ilaalee akka waan kun haalaan dhufeetti ilaalee isarratti dhiibbaa godhuu danda'a. Inni sun akka inni dheekkamu akka inni lolu ta'uu danda'a akka inni dheekkamu ta'uu danda'a. Yeroo san dheekkamaa fi lola booda inflaameshinii sun yoo jiraateen booda akkuma dhibee kaamitti iyyuu gara xabaasatti yookiin immoo gara qonyanyaatti sarmaan faayibiroositi ta'a. Inni irree tiruu keenya miidhuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti gidee tokko tokko mooyyuu dhukkuba onneetiin wal qabatee irree yeroo jedhaman ni jira. Yookiin immoo iyyuu dhukkuboota hiddawwan dhiigaa gara tiruutii dhiiga fudhatanii gara onnee geessan yookiin immoo sanitti gara isaatti kan dhufu yoo jiraate yeroo tokko tokko dhiigni hiitituudhaan yookiin waan tokko tokkoon isaan irree vascular disease of the liver jedhamu isaanumti irree tiruu keenya miidhuu danda'a. Walumaa galatti baay'eedha. Baay'eedha. Amma kanan kaasaa ture common warra jedhamanidha malee baay'eedha. Tiruun keenya laal namni tokko baay'een namoonni ogeessonni baay'een tiruu keenya maashina qaama keenyaa yookiin warshaa baay'ee oomishaa pirootiinii adda addaa nyaata adda addaa oomishuu qofa osoo hin ta'in bakkee itti mineraalonni yookiin albuudonnii fi vaayitaamiin fi piroosas ta'ee itti turuu danda'an nyaanni keenya bakkee turuu danda'an gulukoosiin bakka itti hojjetamuu danda'u. Summiin qaama keenya keessa jiran qorichoonni qaama keenya keessa galan bakka itti akka gara summii hin qabnetti jijjiiramuu danda'an. Kanaafuu tiruun maashiniidha. Maashiniidha yookiin immoo iyyuu warshaadha jedhamee beekama. Kanaafuu wanti kun wantoonni qorichoonni adda addaa irree dhukkuba tiruu namarra turu fiduu ni danda'an jechuudha walumaa galatti. Yookiin immoo iyyuu qorichoonni aadaa fudhataman irree keessattuu chaayinaa kanaan beekamtuudha. Chaayinaa fi gara Hindii kana qoricha aadaa waan baay'isaniif dhukkubni tiruun wal qabatu qorichaan wal qabatu isa tokko jechuudha walumaa galatti. Hayyee egaa wanneen kanaa fi akka risk faaktoriitti kan waamnu yookaan immoo akka saaxilaatti kan waamuu dandeenyu namoonni kanatti saaxilamuu malu jennee keenyu ni jiru. Risk faaktor hoggaa jennu tokkoffaa biyya keenyatti gara 60% kan hiiku dhukkuba tiruu namarra turuu danda'u maaltu fide yoo jette vaayirasoota. Kana dura qophii kana duraatiin waa'ee vaayirasii haasofnee jirra. Kanaafuu vaayirasiin sun akkamitti nutti dhufaa yeroo sanis akkuma haasofnetti walqunnamtii saalaa seera dhabeessa namoota adda addaa wajjin walqunnamtii gochuu yookiin immoo iyyuu bakka niqisaata bakka adda addaatti godhuu marfee yookiin limmoowwan fudhatan nama waraanan yookiin bakki itti waraannatan bakki qulqullina hin qabne yoo ta'e kanaafuu dhiiga sirriitti sakatta'amin yoo gaaba qaama keenyaa fudhatan hepatitis B, hepatitis C warra jedhaman sun namatti dhufuu danda'u. Kanaafuu vaayirasiin kuni isa riskii tokko karaa itti nutti dhufu. Karaa biraatiin immoo iyyuu ulfina dabaluudha. Amma keessattuu yeroo kanatti dur alkooliidha jedhama kan tiruu keenya miidhaa deemu jedhamee vaayirasoota jedhama. Vaayirasoota warri faranjii ofirraa xiqqeessaa kaan fayyisaa kaan ofirraa dhoowwaa jira. Biyya keenyatti rakkina haa ta'an malee isaan rakkisaa kan jiru ulfina. Ulfaatina qaama obesitii isa jedhu. Qaamni keenya coomni dabalaa hoo deeme tiruu baay'ee rakkoo keessa galchaa deema. Hojiitti dabalaa deema. Hojiitti dabalaa deema. Tiruun keenya akka miidhamu, akka inni dirmammaa'u, akka inni qonyanyaa'u. San booda akka inni yommuu tiruun karaa kamiiniyyuu yoo qonyanyaa horate sirroosisii sadarkaa geenyaan kaansarree nu qabsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ulfinaa dabaluun isa riskii tokko yookiin waan nama saaxilan keessaa tokko isa jechuudha. Gara biraatiin dhugaatiidha. Dhugaatiin alkooliidhaan fakkeenyaaf namoota hoggaa gaafatte namni akka yoo dhugerree amma dhugeessitti himu. Namni baay'een ni xiqqeessa. Namni baay'een immoo turuu kan miidhuu danda'u haraqee fi biiraa qofa se'a. Farsoonis ni miidha.
daadhii yookiin xajjii jedhamu innirree nu miidha. Egaa dhugaatiin kamiyyuu alkoolii qaba. Alkooliin isaa walaa caalu malee. Kanaafuu ammi nuyi dhugnu sun dabalaa gaafa deemu carraan tiruun keenya miidhamus dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu riiskiin tokko isa kana jechuudha. Riiskiin biraa nama kaansarii qabu. Kanaafuu riiskiin inni tokko dhugaatiidha. Dhugaatii dhugaa jennu alkoolii adda addaa jechuudha. Waan akka biiraa, kan akka xajjii yookiin daadhii, wanta akka farsoo. Dhugaatiin kamiyyuu alkoolii of keessaa qaba. Baay'ina dhugaatiin dhugnu wal madaa'ee akka baay'ina dhugaa deemnutti miidhaan inni geessu akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Namni tokko farsoo waan dhugeef nan tuqu jechuu danda'a. Garuu baay'inaan dhugnaan alkoolii qaba. Araqeen irree akkasuma. Kanaafuu alkoolii wanti qabu hunduu tiruu keenya miidhuu danda'a waan ta'eef namni yoo gaafa inni irree xiqqeesse nutti hima yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu dhugaatiin isa riiskii tokko. Gara biraa kan namni dhukkuba tiruu qabu maatii keessa ammi ta'e sanyiidhaan daddarbuu danda'a. Namni dhibee kaansarii qabu. Wanti caatiin kun irree hamatamaa jira. Amma dhiyeenya kanatti waggaa 2 dura qorannoon gara Harar magaalaa Harar hospitaala Yuunivarsiitii Haromaayaa irratti hojjetame. Caatiin dhukkuba tiruu namarra turu fiduu akka danda'u. Keessayyuu dhiirota irratti fiduu akka danda'u warri hojjetan Awurooppaatti dhiyeessanii turan. Awurooppaa irratti walgahii idilee hooggantoota dhukkuba tiruu irratti ispertii ta'an isaarratti dhiyaatee ture. Yaa ta'u qorannoon itti fufu jiraachuu danda'a. Marree caatiin tiruudhaan wal qabamaa jira jechuudha. Kanaafuu inni irree nama saaxiluu danda'a. Al tokko immoo maal akka tiruu dhukkuba fidanii hin beekamu. Amma gara Adaamaa kanatti waan inni argu wanta nama jedhe kanaan alatti wanti ganaa qoratamuun irra jiru ni jiru jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti wanti yeroo baay'ee nu saaxiluu danda'an kana fakkaata garuu kuni muraasa. Galatoom Dooktar.